Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya Oromiyaa Viizhin Miidiyaa irraa oduu yeroo tanaaf qabannee dhufnee isin biraan geenya matootii dursinee ta'e galla. Mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF qophii waraanaa dabalataa taasisaa jiraachuun himame. Kaaba Itoophiyaatti humnoonni waraanaa baay'een gama daangaa naannolee socho'aatii jiru. Ilaalchi Oromiyaa fattooksii fi Itoophiyaa afaanii fi aadaa tokko ijaaruun taasifamu. Yeroof nageenya booreessa malee yommuu ilaalcha mo'ataa miti jaan qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa Koomishinarri Jeneraal Araarsaa Mardaasaa. Shanee jechuun kan yaame waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo hidhannoo hiikkachiisuun haleellaa finxaaleeyyii faannootiif saaxilaa jira jechuun himate. Mootummaan isaanii garuu aggaammii kamuu qolachuudhaaf qophii gahaa taasisuu addeesse. Mariin biyyoolessaa yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti kan uumame carraa seena qabeessa jee pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Juneeddiin Saatoo. Obbo Juneeddiin marii biyyoolessaa ganamaanuu paartiileen siyaasaa Oromootii fi hayyoonni gurguddoon akka irratti hin hirmaanne ifoome kana hunda kan hirmaachise jechuudhaan faarsan. Itoophiyaatti ukkaamsaa fi gaazexeessitoota irra ga'uu cimee itti fufuun himame. Gulaalaa olaanaan miidiyaa Addis Istaandaard tika mootummaatiin ukkaamsamee fuudhamuu dhaabbatichi beeksiseeti jira. Humnoonni Puuntland mooraa waraanaa mootummaa Somaaliyaa magaalaa Gaalkaayyootti argamu to'atan. Somaaliyaatti gaarrifannaa mootummaa federaalaatii fi naannolee ofiin of bulchanii hammaachaati jira. US Ameerikaan haleellaa haaree banti taanaan Iraan bu'uuraalee misooma biyyoota galoo galaanaa haleeluuf dhaadatte. Gama kaaniin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hanqinni meeshaa waraanaa mudachuu kanneen odeeffannoo baasan hidhaa cimaatu isaan eeggata jee. Kanneen ja'an matooti oduu har'aati gama bal'inaatti nachi ca'am. Odeeffannoowwan waqtaawwan akka hatattamaan isin bira dhaqqabuuf chaanala Oromiyaa Viizhin sabiskiraayib erga gootaniin booda mallattoo bilbilaa kan sabiskiraayib dura jiru baannachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Mootummaa Itoophiyaatii fi TPLF qophii waraanaa dabalataa taasisaa jiraachuun himame. Mootummaa Itoophiyaatii fi humnoonni hidhattoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay abiitu waraana dabalataaf qophii isaanii itti fufuu isaanii maddoonni garaagaraa ibsaniiti jiru. Ragabaatonni ijaan argan humnoonni Tigraay loltoota hedduu gara Tigraay lixaatti bobbaasaa jiraachuu himan. Akkasumas loltoonni Tigraay daangaa Tigraay naannolee Affaarii fi Amaaraa waliin wal qunnamsiisuu irratti dahannoo waraanaa qotaa jiraachuu isaanii ibsaniiti jiru. Gama biraatiin akka ragabaatonni ijaanitti humnoonni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti sochii waraanaa guddaa gaggeessaati jiru. Odeeffannoon naannoo Affaar irraa argamte akka agarsiistutti zoonii Afraffaa keessatti aanaalee fi gandoota garaagaraatti loltoonni dabalataa qubsiifamaati jiru. Jiraattonni maqaa isaanii dho'isan akka jaanitti loltoonni bakka irraa gara bakkaatti sochoosuunii fi humna dabalataa qubsiisuun hanga kaleessa galgalaatti itti fufeeti ture. Oduu gama biraatiin dubartoonni waraana sodaachuudhaan qe'ee isaaniirraa buqqa'an miidhaa saalaa gareedhaan raawwatameef saaxilamuu isaanii dubbatan. Dubartoonni naannoo raayyaa Alaammaaxaa fi naannoo isaa irraa waraana sodaachuudhaan buqqa'an keessaa hedduun miidhaa saalaa gareedhaan raawwatamuu, miidhaa qaamaatii fi tajaajila yaalaa dhabuurraa rakkoo cimaadhaaf saaxilamuu isaanii addeessaniiti jiru. Dubartiin raadiyoo Dooche Veeleef yaada ishii kennite takka intalti ishii qorichaa fi dhiiga dhabdeetu himte. Dubartoonni raayyaa Alaammaaxaa fi naannoo isaarraa buqqa'anis magaalaa Qobboo keessatti hojii halkanii hojjechuudhaan jireenya isaanii akka gaggeessan Dooche Veeleen gabaaseeti jira. Qindeessituun tajaajila giddugala tokko hospitaala addaa Dasee Siistar Madiinaa Warqinaa bakka waraanni jirutti dubartoonni balaa guddaaf saaxilaman waan ta'eef qaamoleen dhimmi ilaallatu eegumsa barbaachisaa ta'e akka isaaniif kennan jechuun hubachiisaniiti jiru. Dubartoonni raayyaa Alaammaaxaa Kooram, Zaataa, Oflaa fi naannolee biroo irraa buqqa'an magaalaa Qobboo keessatti buufata qubannaan ala jiraachaa jiru jechuudhaan Dooche Veeleetu gabaase. Ilaalchi Oromiyaa fattooksuu fi Itoophiyaa afaanii fi aadaa tokko ijaaruun taasifamu yeroof nageenya booreessa malee yommuu ilaalcha mo'ataa miti jee qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa Koomishinarri Jeneraal Araarsaa Mardaasaa. Shanee jechuun kan yaame waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo hidhannoo hiikkachiisuudhaan haleellaa finxaaleeyyii faannootiif saaxilaa jira jechuun himate.
Mootummaan isaanii garuu aggaammii kamuu qolachuudhaaf qophii gahaa taasisuu dandeesse. Aggaammii diinonni biyyattii kamuu taasisan qolachuun nageenya fooyya'ee waareessuudhaaf qophii gahaa taasifamu hoogganaan biiroo nageenyaa fi bulchiinsa Oromiyaa Komishinarri Jeneraal Araarsaa Mardaasaa ibsaniiti jiran. Komishinarri Jeneraal Araarsaan turtii addatti gaazexaa Bariisaa waliin taasisaniin akka jedhanitti tuttuqaan saamichaa dabree mul'atus nageenyi Oromiyaa yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa jira. Wixxifannaan baandaa fi diinonni biyya diiguudhaaf akka biyyaattis ta'e Oromiyaatti taasisaa jiran abjuu ta'ee kan hafu malee yommuu kan milkaa'u miti jedhan. Ilaalchi boodatti hafaa fi fiixatti ba'an Oromiyaa fottoqsuu fi Itoophiyaa afaanii fi aadaa tokko ijaaruun taasifamu yeroof nageenya booressuu fi sochii misoomaa gufachiisuu malee yommuu ilaalcha mo'ataa hin ta'u jedhan. Waggaa haaraatti uummata buqqee qe'eetti deebisuudhaaf haleellaa finxaaleeyyii maqsuu ilaalchisee akka jedhanitti godina Shawaa Lixaa aanaalee akka Daannoo, Noonnoo fi Jibaatiifaatti akkasumas Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti uummata buqqisuu kan eegale shaneedha jedhan. Aanaalee Jibaat, Noonnoo fi Daanootti karaa shaneen saaqeen finxaaleeyyiin karaa Itoophiyaa giddugaleessaa seenuudhaan buqqaatii uummataa dhaqqabsiisaniiti jiru jedhe. Komishinar Jeneraal Araarsaan itti dabaluudhaan ammaan tana uummanni qe'eesaatti deebi'ee akkuma jirutti kanneen qe'eesaan ittiin deebi'anis ni jiru jedhe. Hojiin uummata qe'eesaatti deebisuudhaaf hojjetamaa jirus cimee akka itti fufu ibseeti jira. Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa Bahaatti uummatarraa dursee meeshaa kanii shaneedha kan jedhe Komishinar Jeneraal Araarsaan finxaaleeyyiin faannoo irra deddeebiidhaan uummatarratti riphanii haleellaa dhaqqabsiisan warra lafa Oromiyaa saamaa turedha jedhan. Qabsoon bosonaa amma taasifamaa jiru uummata saamuu fi hiraarsuun qabeenya horochuuf ta'uu dubbatanii marii uummata waliin taasifameen qabeenya isaa eenyu akka saame ibseera jedhan. Mootummaanis eeruu uummata irratti hundaa'uudhaan qabeenya saamamee to'annaa jala oolchaa jiraachuu ibsaniiti jiru jechuudhaan gaazexaa Bariisaatu gabaase. Mariin biyyoolessaa yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti kan uumame carraa seena qabeessaadha jedhe pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Juneeddiin Saaddoo. Obbo Juneeddiin marii biyyoolessaa ganamaanuu paartiileen siyaasaa Oromootii fi hayyoonni gurguddoon akka irratti hin hirmaanne ifoome kana hunda kan hirmaachiseedha jechuudhaan faarsan. Obbo Juneeddiin Saaddoo tajaajila oduu Itoophiyaa waliin turtii taasisaniin yaa'iin marii biyyoolessaa kutaa hawaasaa hunda hirmaachisuun yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti kan uumame carraa seena qabeessa ta'uu isaa ibsaniiti jiru. Biyya ijaaruuf guddina waaraa mirkaneessuuf akkasumas sirna siyaasaa fi dinagdee amanamaa ta'e diriirsuudhaaf adeemsa siyaasaa wal morman irraa bahuudhaan marii fi wal amanuun barbaachisaa ta'uu isaa eeraniiti jiru. Waltajjiin kun kutaa hawaasaa garaagaraa bakka tokkotti walitti fiduudhaan seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatiif kan uumame carraa seena qabeessa ta'uu isaatis dubbatan. Nagaa fi misooma waaraa mirkaneessuudhaaf wal dhageeffachuu, wal danda'uu fi wal mari'achuun furtuu waan hundaati jechuun hubachuun barbaachisaa ta'uu isaanii ibsaniiti jiru. Waltajjiin marii kunis rakkoolee mariidhaan furuu irratti aadaa haaraa akka uumu amantaa akka qabanis beeksaniiti jiru. Haa ta'u malee mariin kun dhaabbilee siyaasaa karaa nagaatiin biyya keessa falmanis ta'e dhaabbilee hidhannoon falman akkasumas hayyoota mootummaa irratti komii dhiyeessan kan hin hirmaachisin ta'uu isaatiin milkaa'inni isaa yeroo gaaffii kaasaa jiru kanatti Juneeddiin Saaddoo kana kan dubbatan. Itoophiyaatti ukkaamsaa fi hidhaan gaazexeessitoota irra ga'u cimeetti fufuun himame. Gulaalaa olaanaan miidiyaa Addis Istaandaard tika mootummaatiin ukkaamsamee fuudhamuu fi reebamuu dhaabbatichi beeksiseeti jira. Dhaabbanni maxxansaa fi odeeffannoo toora intarneetii Addis Istaandaard jedhamu gulaalaan isaa Yoonaas Kadir miseensota tika nageenyaa Itoophiyaatiin ukkaamsamuu isaa beeksiseeti jira. Akka dhaabbanni Addis Istaandaard Jaakeen Paablishing beeksisetti gulaalaa Yoonaas Kadir humnoota odeeffannoo mootummaatiin ukkaamsamuu malees reebichi dararaanii fi hidhaan irratti raawwatameeti jira. Ajaans Firaans Pirees ibsa dhaabbatichaa waabeeffachuun akka gabaasetti gulaalaa Yoonaas Kadir miidhaa qaamaa fi xiinsammuu irratti raawwatameen ala meeshaaleen dhaabbatichaa fi kan Yoonaas itti fayyadamu fudhatamaniiti jiru. Dhaabbatichi gamoo waggaa 16f kireessee keessa ture akka gadhiisu ajajamus beeksiseeti jira. Yoonaas Kadir dilbata adoolessa 25 galgala humnoota tika nageenyaatiin ukkaamsamuu isaa miidhaan qaamaa irratti raawwatamuu fi sa'aatii 24 qaamolee odeeffannootiin qorannoon irratti gaggeeffamu isaa dubbachuu dhaabbatichi beeksiseeti jira. Akka dhaabbatichi jedhetti Yoonaas namoonni uffata siviilii uffatan lama humnaan isa qabu barreesseeti jira. Gara mana isaatti erga isa deebisaniin booda haguuggii fuula isaarra ture hoggaa irraa baasan
konkolaataan sun kan waraanaa ta'uu isaa hubachuu isaa ibseeti jira. Guyyaa itti aanus Addis Standard hojjettoonni odeeffannoo fi tasgabbii meeshaa waraanaa guddaa hidhatan mooraa keessa galanii meeshaalee sabquunnamtii fudhachuudhaan miidhaa raawwachuu isaanii gabaasuu isaa beeksiseeti jira. Dhaabbatichi akka juutti ajajni kun dirqamsiisaa poolisiitiin kan raawwatamedha jeeti tilmaama. Tarkaanfiiwwan walitti aansuudhaan bifa kanaan fudhataman kun dhaabbileen sabquunnamtii bilisaa doorsisaa fi giddu seentummaa seeraan alaatiin bilisa ta'anii akka hin hojjenneef sodaachisuu fi doorsisuuf kan godhamudha jedhe Addis Standard. Dhaabbanni falmaa mirga gaazexeessitoota RSF yookaan gabaasota daangaa maleessaa jedhamu sadarkaa biyyoota kaa'een Itoophiyaan walabummaa miidiyaatiin biyyoota 180 keessaa sadarkaa 148 irratti argamti. Humnoonni Puuntland mooraa waraanaa mootummaa Somaaliyaa magaalaa Galka'ayyootti argamu to'atan. Somaaliyaatti gaarrifannaan mootummaa federaalaatii fi naannolee ofiin of bulchanii hammaachaatti jira. Puuntland akka jettetti morkitoonni humnoota mootummaa federaalaatiin deeggaraman harka kennanii erga baqataniin booda mooraa Galka'ayyoo to'annaa jala oolcheeti jira. Humnoonni waraanaa naannoo Somaaliyaa tan ofiin of bulchitu Puuntland mooraa waraanaa mootummaa federaalaatiin qabamte irratti haleellaa bananiiti jiru. Kunis falmii mootummaa naannoo fi mootummaa giddugaleessa Somaaliyaa isa dhiyeenya kana mudate daran kan hammeessu ta'uun himamaati jira. Pireezidaantiin Puuntland Sa'iid Abdullaahi Deenii magaalaa guddoo naannichaa Gaarawee keessatti pirees konferansii irratti akka dubbatanitti haleellaan kun tarkaanfii tasgabbii karoorfame ta'uu fi nama kamiyyuu kan mootummaa Puuntland irratti hamtuu hojjetuuf dhaamsa guddaa kan dabarsuudha jedhan. Opereeshiniin kun mooraa dhiyeenya kana mootummaan federaalaa meeshaa waraanaatii fi loltoota itti fe'aa ture kan nagaa fi tasgabbii Puuntland balleessuudhaaf yaadame irratti gaggeeffame jeeti jira pireezidaantichi. Deeniin akka jedhe bulchiinsi isaanii murteewwan pireezidaantii Somaaliyaa irratti yaaddoo qaban yeroo baay'ee kaasaa kan turan ta'us bal'inaan hin ibsine. Tarkaanfiin kun nagaa Somaaliyaa isa duraanuu laafaa ture booreessaa kan jiruu fi keessattuu tasgabbii yeroo dheeraa Puuntland kan waggoota baay'eedhaaf nagaan turte sanis yaaddoo keessa kan galchuudha jechuun xiinxaltoonni akeekkachiisaati jiru. Humnoonni Puuntland meeshaa gurguddaa hidhatan konkolaataa waraanaatiin deeggaramuudhaan roobii ganama magaalaa Galka'ayyoo kaabaatti dirree xayyaaraa bira kan jiru mooraa waraanaa irratti tarkaanfii banan. Mooraan tun loltoota kanaan dura Puuntland waliin hiriiran taatus ajajoonni isaanii dhiyeenya kana Moqaadishoof amanamummaa qaban ibsachuudhaan mootummaa federaalaatiif hiriiran. Suuraan taatichaa kan viidiyoo miidiyaa hawaasaa irra dhiyeenya kana naanna'aa jiru. Namoonni hidhatan kun humnoota Puuntland ta'uu isaanii ibsan. Mooraan waraanaa to'achaa hoggaa jiranis ni agarsiisa. Suuraan kun eessatti akka waraabame bal'inaan hin ibsamne. Ibsa gabaabaa kanaan poolisiin Puuntland humnoonni naannoo tarkaanfii tasgabbii karoorfame milkaa'inaan xumuruu ibsuudhaan namoota 100 ol to'annaa jala oolchuu isaanii ibsaniiti jiran. Jiraattonni Galka'ayyoo ejensii oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka ibsanitti lola sa'aatii tokko ol fudhate kanaan rasaasawwan dhohan hedduun naannoo jireenyaa irratti kufuu dubbataniiti jiru. Mootummaa federaalaatis ta'ee ajajoonni humna morkattootaa ibsa Puuntland kenneef deebiin kennine. Biyyattii keessatti lolli akkasii kan jalqabaa ta'uu baatus walitti dhufeenyi walxaxaan kun daran kan hammaate murtee pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud bitooteessa keessa heera fooyyeessuudhaaf fudhatan hordofuuni. Paartiilee morkattootaa fi qondaaltonni naannolee fooyya'insa heera mootummaa kana bolola aangoo jechuudhaan qeequ. Ameerikaan haleellaa haaraa banti taanaan Iraan bu'uuraalee misooma biyyoota galoo galaanaa haleeluuf itti dhaadatte. US Ameerikaan haleellaa haaraa kan bantu yoo ta'e Iraan biyyoota galoo galaanaa akka haleeltu akeekkachiisteeti jirti. Maddi oduu Reuters maddeen Iraan irraa odeeffachuun akka gabaasetti US haleellaa bifa haaraan kan bantu taanaan Iraan ammoo bu'uuraalee misooma biyyoota galoo galaanaa akka haleeltu akeekkachiiste. Trump adoolessa 28 bu'uuraalee misooma Iraan haleella jedhee erga ittiin dhaadateen booda Iraan mari'achuu barbaaddi jechuudhaan haleellaa san haquu beeksise. US haleellaa kan gaggeessitu taanaan Iraan ammoo bu'uuraalee misooma biyyoota galoo galaanaa haleeluuf karoorfachuunis ministeerri dhimma alaa biyyattii Abbaas Araghchiin biyyoota akka Saawudi Arabiyaa, Turkii fi Paakistaan beeksisuu isaaniiti ibsa. Gabaasni Reuters kun biyyoonni michuu US ta'an kunneen hariiroo Trump waliin qaban fayyadamanii haleellaa haaraan kamuu Iraan irra akka hin gaggeeffamne dhiibbaa akka godhanis Abbaas Araghchiin gaafataniiti jiru. Haleellaa haaraan kan gaggeeffamu taanaan biyyoonni US'dhaaf buufata waraanaa kennan kunneen haleellaa Iraaniif akka saaxilamanis akeekkachiisaniiti jiru.
Oduu gama biraatiin US Ameerikaan hanqinni meeshaa waraanaa mudachuu kanneen odeeffannoo baasan hidhaa cimaatu isaan mudate jee Doonaald Tiraamp. US Iraan waliin waraanatti seenuu hordofe hanqinni meeshaalee waraanaatii fi dhukaatuuwwan isii mudachuun gabaafamaati ture. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp kanneen hanqinni meeshaalee waraanaa mudatan jechuudhaan odeeffannoo sobaa kennan hidhaa cimaan akka isaan eeggatu dubbate. US dhiyeenya Iraan haleeluu kan dhaabde keessumaa hanqinni misaayilota tarsiimoowwan ta'anii fi sirna ittisaa mankuusaa keessaa haphachuurraa kan ka'e ta'uu miidiyaaleen biyyattii gabaasaniitti turan. Tiraamp gabaasa miidiyaalee kanneen dhara jechuudhaan inumaatuu meeshaalee waraanaa fi dhukaatuuwwan murteessoo lakkoofsaan guddaa ta'an qabna jechuudhaan kanneen odeeffannoo sobaa tamsaasan adabbiin akka eeggatu fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii Truth Social irratti barreesseeti jira. Gabaasni kan BBC'ti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduun Oromiyaa Vision Media irraa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatti. Warreen chaanaalichaaf haaraa taatan subscribe godhaa, like, share godhuu hin dagatina isiniin jecha join godhuudhaan maatii miidiyaa keenya akka taatan isin affeerra.